mucatti kana baay'een keessan beektu. Mucaa suuraa ishii fayyadame kana baay'een keessan beektu TikTok irratti jechuudha. Sirriitti TikTok fayyadamti TikTok irra turteetti jechuudha. Waggaa darbe keessa gara biyyaa yeroo galtes argitaniitu biyyatti galtee viidiyoo waraabaa akka turte ageessaniitu biyya Arabaa keessa waggaa afur hojjetteetu galtee jechuudha. Erga galtee immoo Itoophiyaa keessa waggaa tokko turtee jechuudha. Erga waggaa tokko turtee booda immoo deebitee biyya Arabaa dhaqxee jechuudha. Amma erga biyya Arabaa dhaqxee immoo waggaa tokko maaltu ishee mudatere tokko dhaggeeffadha. Garuu furmaanni ishee maali? Nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota kakuu tiibii akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kiyya galata waaqaa ta'u nagaan isiniif haa baay'atu. Nama baay'ee mudateera wanti akkanaa garuu furmaatan ta'u jechuudha. Of ajjeesuu yaaluuni furmaatan ta'u garuu mudannoon akkanaa nama baay'ee shamarran baay'ee tokko mudateera. Egaa maaltu ishee mudate seetanii waggaa afuragaa hojjette keessatti maallaqa ishee maatiimatti ergatti isheenii maatiidhuma ishiitu walitti qabaafi ture. Mucattiin kun afaan Oromoofis Amaariffas numa hojjettiin dhageessiin dandeessi. Shawaa kanarratti fakkaatti. Egaa atuma akka kanaan jirtu yeroo galtu maallaqni ishee jira seete isheen. Yeroo biyya galtu maallaqa dalagatte sana hojjette sana hundayyuu akka waan maatiin ol kaa'aniifitti yaadaa turteesi qaba jetteetu sammuu ishee keessatti amansiiste qabattee galte. Gaafa galtu garuu maallaqni ishee hin jiru. Warruma ishiiti baay'izawee nama ormaa miti warruma ishiitidha. Isheenis amma kanatti hin dubbanne biyya yeroo galtu garuu akka yaaddeen taanee fi akka karoorsiteen taanee fi waan isheen barbaaddu humaa godhachuus hin dandeenye. Isheen garuu deebi'een biyya Arabaa dhufaadha miti kan galtee bakka waggaa tokko qulqulluu teessee jechuudha. Waggaa tokko amma teesse kana keessatti humaa hojjetachuus humaa godhachuus hin dandeenye. Deemtee biyya Arabaa moo dhaqxe. Biyya Arabaa deemtee amma immoo naannoo waggaa tokko guutteetti jechuudha. Amma sargee hojjechuu jalqabde. Garuu erga deemtee gammadduu ta'uu barbaada gammaduu hin dandeenye. Nama akka boqonnaa qabutti jiraachuun barbaada boqonnaa argachuu hin dandeenye. Waan ani yaadeessi akka ani yaadetti na adeemaa hin jiru. Akka ani karoorsettis na adeemaa hin jiru. Kanaafuu osoon of ajjeesee ooyyuu kanaa mannaa itti viidiyoo hojjettee jechuudha kaleessa mucattiin kun. Viidiyoo hojjetteetu namni irratti iyyinan gaa yeroo namni viidiyoo akka kanaa hojjetee booyuuf hin ajjeesadhu namni immoo bakka baay'ee tokko dhufee girrisamti viidiyoo sana kaasteetti illee jechuudha. Of jalaallee kaasteetti jechuudha namni itti ori'ee namni itti iyyinan. Garuu keessa ishiitti yaadni kun jira. Erga yaaddeetiin fiire kanaas ofte namni gaafa yaadu waan yaade sana dubbata. Akkasin godha yoo jedhe namni dura yaada yeroo keessa isaatti yaadu achi booda gadi baasee dubbata yookaan hin raawwata. Kanaaf mucattiin kun akkanatti of hin ajjeesa bakka maal faayidaa qaba kana booda jette abdiin nama kutachiisaa jechuudha. Garuu furmaatan ta'u kun furmaatan ta'u. Maallaqni kee dhumuudhaaf ati of ajjeesuun furmaata ta'uu hin ta'u jechuudha. Maallaqa shamarran kamillee dhumeera. Namumti biyya Arabaa dhaqee maallaqni isaa hin nyaatamne yoo jiraate asaa dhiyaatu dhugaa waaqa. Jechuun jaallatees fedhees maallaqa isaa hinuma nyaachisa. Barbaadees warra isaa hin gargaara otoo hin barbaadinis warri jalaa nyaatu. Barbaadees namaan kenna otoo hin barbaadinis namni jalaa nyaata. Barbaades hiriyaadha kenna otoo barbaadinis gowwomsame hiriyaan irraa nyaata. Akkana otoma jedhu namni kamuu otoma obsu waan ta'e itti bahaa jechuudha. Silaatu of ajjeesuun furmaata ta'e shamarran baay'eetu gatii yookaan maallaqni isaanii yeroo jalaa dhumu of ajjeesa ture jechuudha. Kun garuu furmaata hin ta'u. Kaleessas maallaqa kana kan hojjetee fide isheedha. Obsa dhabde malee garuu yeroo biyyatti galtee lammata hin deebi'u jettee waan qabduuf si jalaa dhume deebitee galtu deebitee biyya Arabaa deemtu tokko kaatee jalqabde.
akka nama ganaa reef dhaqeetti tokko jettee jalqabdaa jechuudha. Garuu duras dadhabdee taa duras hojjettee tamu humna hin qabdu. Tokko itti jalqabdee ganaa waa'ee jireenyaa yaadu, waa'ee ofii keetiif kan ta'u tokko, jireenya kee kan saborii isaa jijjiiru tokko itti kaasta. Sanaaf immoo ammas immoo garuu immoo namni immoo nama barbaachisa baay'ee yeroo baay'ee nama ala immoo jiraachuun hin danda'amu. Namni tokko qobaasaaf maafi gochuu hin danda'u. Yeroo baay'ee kanaatu nama rakkisa. Shamarran keenya immoo rakkoon isaanii maalidha? Jala waa godhachuu kana hin barre. Jala waa godhachuu kana hin barresi, hin beekanis. Takkaadhuma isaa bakka waggaa 6, 7, 4, 5, 6 turanii dhufu yookaan jira yookaan hin jiru, yookaan ijaarameera yookaan ijaarame, yookaan bitameera yookaan hin bitamne. Yeroo dhufanii akka yaadan hin ta'u. Waggaa baay'ee immoo turan. Itoo wal jalaan dhufu ta'ee kun hunduu hin ta'u. Waggaa 2tti dhufu ta'e yookaan 3tti dhufu ta'e yeroo dhufan kan waan qaban hin ilaallatu ta'e, waan hin qabnes hin ilaallatu ta'e, waan bitachuudhaan malan maqaa isaaniitiin bitatu ta'e, kaawwatanii deebi'u ta'eeti kun hunduu isaaniitti dhufu jechuudha. Isaan erga waan baay'ee hojjetanii erga dadhabanii dhufu yookaan qabeenyi isaanii hin jiru. Ammas dhaqanii hojjechuuf hamilee hin qaban illee humna illee hin qaban. Dhugaa waaqa. Kanattuu shamarran keenya yeroo baay'ee duubatti deebisaa jechuudha. Ammallee taanaan garuma fuulduraattis haa ta'u. Waan qabdanii ilaallachuuf yaalii godhaa. Yerootti ilaallachuuf yaalii godhaa dhugaa waaqa. Waggaa 2 faa 3 faa. Namni baay'een barraa warri dalagan waanuma biyya biraa deemuu hin dandeenye faatti fakkaachuu danda'a. Keessattuu ijoollee ala hojjettu kana. Waggaa 7, 8, 9 turtee dhuftu humtuu hin jiru. Mee namni hamma kan hojjetee kee deebi'ee tokko ka'ee ol hojjetaa danda'e hamileen qabu baay'isawee. Mooraaliidhaan hojiin hojjetamu kan hojii hojjechuu miti nyaachuuf yoo keessi kee fedha qabaate nyaadhu siin jedhe nyaata iyyuu nyaatta hojii miti. Kanaaf rakkoon iddoo kana jira. Rakkoo guddaan as keessa jira jechuudha. Turtii baay'ee keessa jira. Dafanii dhufanii laallachuu. Dafanii dhufanii maqaa ofiitiin bitachuu. Dafanii dhufanii suma bitameellee maqaa ofiitti deeffachuu. Isa booda seevii taataa jechuudha. Ji'a 2, ji'a 3 caalan turtu as. Yoo biyya biraan deema jette. Namoonni amma iddoo biraa hojjetanii dhufanii durallee paaspoortii haareffachuuf rakkisa jedhama. Amma haalli paaspoortii waan sirratti natti fakkaata akka durii hin turu. Haareffachuunis ta'e baafachuun akka durii miti fooyya'eera. Isa booda deemta. Nama afaan beeku immoo asumatti taa'ee araba faan haasa'a. Araba faan haasa'ee madaamii faan haasa'ee arabi faan hin deemaa jechuudha. Akka warra kaanillee hin rakkatu dhugaa waaqa. Kanaaf utoo akkanatti fooyyeffattanii isiniin jedha. Baay'ee nama gaddisiisa. Umuriin shamarranii xinnoodha. Isheen immoo biyya arabaatti dhumti. Umurii isaaniitti hojii hojjetan, umurii isaaniitti waan baay'ee bira ga'an, umurii isaaniitti dahuu danda'an, umuroonni warri kun umuriin isheenii baay'ee warqii taate kun isheen irra keessaa kuni biyya arabaatti jalaa dhumti. Yoo as dhufanii umurittiin isheen irra keessaa kun isheen sooftii laaftu kun jalaa dhumti. Yeroo dhufan immoo baay'ee rakkisaa jalaa ta'a jechuudha. Kanaaf maal maafuga waaqni wal isiniif haa qixxeessu. Ammas deebi'aniifis furmaatan ta'uu isuma duraa sirreeffachuu, isuma duraa cheek godhachuu, isuma duraa ilaallachuu, keerlasii ta'uu dhiisuu. Abbaa kooti, obboleessa kooti, haadha kooti, obboleettii kooti ani isheen shakku, isheenan amana jettee waggaa baay'ee irratti of hin gatiin. Kunoo irratti of gatuudha amma kan duwwaa hambisaa yeroo jechuudha. Mucattiin kun amma mana kontiraataa hojjechaa turte. Osoo wagguma 2 addaan buttee dhaquun qaba galuun qaba jettee waggaa 2 keessatti numa erguusaa. Kontiraata waggaa 2 amma fixutti si danqu malee 2 booda ji'a 2 ta'e ji'a 3 irratti dabaltee si geggeessu. Dhuftee laallattee waan qabdu laallattee isan qabnes ilaallattee waggaa 4 irra waggaa 2tu salphaadha jechuudha. Kan 4 dhabuurra kan 2 dhabuutu salphaadha. Isa boodallee ofii kee akkaawuntii mataa keellee baafattee deemta. Achirratti walitti qabatta. Waggaa 2 booda dhuftee waan ta'e bitatta.
yoo ammas deebi'uun barbaachise immoo hin deebita. Deddeebi'uu barbaachisna amma dhuftee irratti ijaarrattee deemte ji'a 3 fudhatte ji'a 3 keessatti manni tokko ijaarame ni ba'a sirriitti maallaqni walitti kuufamaan jiraanna. Na akkasii isiniin jedha gaa saafee waan isin gargaara.